إني موقع جسيتي نافك كتشوف تعرف إنه قبته مسألة قدوسي قبته نافك مالت واي كان في المقاس قدوسي بره مالت في دمه كان يجولو ترى كيس جتيتو ما سو مالتو سجاي شمالو بوت مال الرابوت بقى خلاص وقت بقى قشاشة كنا هنا سومتي بقى زمجة أنا وجي وانغاري هسه الزمجة لا بقى إن أبوي بقى مثلا ركع كنا بقى ركع يجولو بجريني قناة جته أنا مرة تجي إيسا مي أكو مدراتي تتبدأ وقارب بماله أنا ستي بيا فيومو سانغان ودورات على تيجي سينما تندب توتا كتير جرانا جنة مالغني مارامي لا ينجني كم مارامي نتيجة بدي تبي كنا كذا سنين أرارسن وقارب بي مارامي كبر إتنا كذا إجابة سني قرونا أرارمي ما تيجي على ما تجراتو تجي على ما ساعات تيجي جاني أرجونا أما برنامج سني مل أنا دي زين أبر إسال لايفي بس أنا يوتيوب رتنا لقى بس أنا ساجرا إني إسس بلوج قد إسال لا تيجي أرجو لايفي ساني قروتي وانو ساجر تنارجع شنو قاله؟ تجارو إيس جنة راسته ما نش تيجي إيسي ياتي إيس إتسين كمان إيسي بقى لا يفساني جلابي إيسي بقى كلام يعني جراك سانبات هم دوت جرا نبات وان سان نقولن كوني جراك سانبات وان كنتم قدو فيت من دو أبو كارفي سنان نيسوان لبو أوفمي أكيد كتانا ما تيجي أوفمي كذا أوفمي تعملان أسرت أما مجتهد سونا ما زبادة وانت تكون دبتي هندبت تلاد ما نسي وانا قوت بيتي ما دبتي جولي روما ما ربنا لقيني ما أنا دبتي سي ما أنا قوت بيتي سيني نمني سي وانا كوسي قول أمرين دبت وايا كبر لبو نمسي بوله فجأة أنا ما جزين غازي أرجو رمي كوانا كنا جوبا كنا جزين غازي أرجو أركنا جوبا ترى أنا جزين غازي أرجو نيادة جوبنا كي كنا يادة مالفين وان غازي نقوت البيك وان بيزيل نقو البيك نروح تجنب مه أكنا ما هو نسي أرجو نيادة تيجي نيادة مالفين نبت كذا كتير نوقات نبرة ديم تمان نراقو تنوان كودو بتره إني سوان نتفايد وان بيكون مال قولا وان كودو بت إيشين سوان نقوت وان بيكتو مال قولا وان كودو بت ها ما نراقو وان كودو بت لسان أوه تيجي أم يا أولو مالي وايساني إسحاق ما كنت واقع قربت فيلا هندب بتريقة تيجي لا لما ساست فايدة ما لا كم ست فايدة ست فكاتة توقفا كنا كجني ست فايدة من جرو كنا فو أتي إيسي بقى سرانو مايو إيس وايسان إيس بقى توفر دم برا بري بقى uga an baay'ee tokko micattiin duraanuu sin jaalanne micattiin duraanuu erbe albaagessa wayita akka dhiirati itti numanne uumamni ishii jechuudha tokko gannatis taanaan immooyyuu bakka ati waan hundumtuu amma fakkeenyaaf miilsan irra darrabamte geem irratti maan hirmaanne jettee miikii Awurooppaa waqqasaa turte kan akka raachuu tasfaayfaa waqqasaa turte ishirra darrabamte akka ati garaa eeggatamaatti dubbatte raachuun ammaa gogooti dubbatu hayyaa sangaatti naa qabate raachuun dura akka taatti na jaalatu raachuun dura misejjii na barreessu raachuun dura waan gaarii naan jedhu raachuu gaafa ganni arrabsatan naan ooda amma gogooti dubbatu raachuu engadda gaafa lolaa sabichaa gaafa nan boo'isa rufee misejjii na barreesse maalii booti deemnaa lole laayif irratti na arrabsee na baase ufee Boomtuu sinjibbu ati garaan kee gurguree akka taate namni garuu eenyufan akkas ta'e ganniifan akkas ta'e eenyufan maatii arrabsi ganniifan akkas ta'e eenyufan mubaarak arrabsi ganniifan arrabsi eenyufan aslii arrabsi isin hunduu warri har'a ganniidhaan taane naan taatan jee kan arrabsi ana ijoollee san sini galee falmiyyee gaasa mucuggoo warri ganni na waraabanii kun feesbuukii tiiktookii yuutuubiin hin jiru bakkee hundaa ganni anamni taane naan taane jee kan arrabsi ijoollee san gurguddaa odoo sodaatee itti cabsee amma isiin gaafa isiin Dubaay ijoollee jaardan tan uftu viidiyoo hojjedheta isin erga ture maalan jeen gaafsan boo'eeta imimmaan gannaqee namicha arabaa harkaa baasee as fide halkasan sa'aatii isin mee viidiyoo san garaatti ilaala akka Dubaayitti sa'aatii afuritti waraabe viidiyoo san sa'aatii meeqattan ka sa'aatii shanii walakkattan ka'ee namitti buna daffisee tan hojii sa'aatii jaatti deemte namittiin osoo rafinan taa'aa bune maaramii qabadhe si'ilii maaramii qabadhe yaa rabbi nagumaan geessan keessaa baas akka waan kun ijoollee san godhanii kun ijjeessanii akka qabbannee raggaasaa san itti reeffasii akka agarsiisa micoottuun maaluma taate jetan dhugaa rabbi qotan taa'aa bune ganniidha jee garuu isiin bari isaa san uftee walii galanii walii bilbilanii wanti na gube beeru wanti isin meen beektani mee isin natti aartan arraba kun waan kana talaaltiin natti aartan barisin lakkii anan nama ibba keessaa maybe waa'ee kan koo nama ibba sadi keessaa nama saditu naa beekuu danda'a dhibaa koo garuu isin arraba tee tana laaltani baalagee galtuun hangattan malee waan isaan na godhan nagarre micayoo kaleessa waan agarree ganama gambeedhaa bilbilte micaan biddeena namaa fidee bakka tokko namaan geessani ana bar ijoollee gurree fa'a bar gurree dabar kan kaatee waan du'e maal gurree waan akkanaa naa goy gaafan jee kaatee kan uffanna dhaqqabu gurree dabar
dhugaa rabbi gurreen ani homaan godhiniif suni gurreen ani guyyaa gaaf takka laayifii wajjin taa'in gurreen ani guyyaa gaaf takka homaan gargaaree suni maaloo gurree banna qaranaa godhoon jedhe birriin barbaade kaatennaa fide biddeen barbaadu kaatennaa fide inni garuu homaan an fayyadne ana natu fayyadee natu cabe malee natu guddise malee tokko jaa gaafa walii galee taphannusi irsaamnitii walii taalenneeti mati kan taphanne eehin guddata yaa guddatu jeetan gaafa abbaa warraa kiyyaa naaloo Anaaf gala. Guutumii walirratti himee laalu obsee dhaggeeffadha. Laal obsee guutumii walirratti himeet sadee walitti bilbilee abbaa warra kiyyaa isa bilbileen sadee walitti taasifne gaafa jennaan laayif irratti walii galii jennaan. Isaa sadee walirratti himeet walii gallee wajjiniin taphannee bakka dhiisi tiiji ani bakka daangaan darbina halkan akka laayifii mana keessatti okkee ba'eetti akkasiin agarra. Anis ba'eetti akkasii hojjetin agarra. Wajjiniin taphadhu. Si haa guddiftu guddadha hamma isin dabala geessutti isin amanaa wajjin taphadha garuu galgala kan ba'etti wajjin teessan kana dhaaba tole jennee walii galee guruppii hinee dhiifama gaafatee wajjin taphannee kakannee fi achiin booda inni nu amanee tapha keenya itti fufne. Maal kan akkas godhaaf haa guddatu fade. Sini galee har'a immoo yoo na jibbitan namni tokko yoo na jibbe inni guddatee bakka na jibbee miti karoora kan koo na jibbee miti uduu dhiira ta'e uduu jagna ta'e uduu dhiira ta'e na jibbee miti suuta tiktookuma matana dhiisee. TikTok mutan agartanii suuta amalaan agartee suuta jedhanii oduu namatti hin biqin odoo ganniif dashira hin dhaqin oduu hiriyaatti yaa walitti hin dhaqin har'a micoon tun anaaf hiriyaadha wajjiniin turre akka obboleetti tiyaatira si jaalladha hoggaa afuree fagganni wal barre har'a suuta jedhee amma isii fidee walitti dhaqu suutuma jedhee keessuma agartee TikTok mutan fayyadamuu dhiisee torbee nama baqqaana biraa laayivii wajjin galuu dhiisee suuta jedhee gaafa kan na biliqee galee gaafa kan baqqaa laayivii kan kunarra dhaabbatee gara mataasaa jireenya mataasaa osoo deeme anis chawu yeetana hamcaan kun jibba koo qabaate yeetan irraa nama biraa wajjin taphachuu jammara innis deemee nama biraa wajjin taphata. Hookiin immoo amanaan tijjitoo baqqaan haati mana kiyyaanaa lolte baqqaatis gara biraa taphadhu anis gara biraa tan taphadha. Fooroon isaa kuma dhibba sadii guutee miti bakka akkalaas tijji chawu anis laayivii seenu ammaan booda atis laayivii seenu bakka. Jecha utuu jennee lola tokko malee qilqii tokko malee addaan ba'uun bareeda. Qoysti haasoftu jalaan haasoftu qoy. Michoomni daangaa dabre siin ta'u nama kam wajjin tokkoffaa erga abbaa inni rakkoo qabu mee lubbuu daangaa gabaatti miti qoy. Tigeetii na dhagee tigee dhifa manaa godhe na dhagee tokko. Haasoftu qoyati harkaan fuudhii. Waa'ee erga abbaa warraa keetis yaadumaafuu akkatti bakka nama kamirraa saranumaafuu xanqas jedhate. Dursas ni mucaan kun. Kana mucaan kun amaara gisee inni abashaadha biddeen mana abashaatti abashaa wajjin gisee mana abashaa ta'u abashaadha jedhanii abashaadha itti mucaan kun amaara jedhanii namuu quba isaan qabu kan guddisa barnu ijoollee tana ganniidha ana bar tokkoffaa ganni wajjin taphachuu jammar ganni irraa deebee natti darbe. Beekanii saranumaafuu ati of eeggadhu ammas fayyaduma akkasitti guute laalaati ati of eeggadhu amma narra beektanaan hin jedhin tigiitiyya waaqa. Ani mesirra beekuu fi mati dhugaa rabbii wanti nan akkas mucaan kun akka inni guddatuufani bar akka inni guddatuufani garuu guddatee namni faayidaa tokko guuttatee miti eefa guddatetti suuta jedhee nama biraa gara nama faalanii nama jibbisanii nama walitti bu'anii miti kan gara nama xinneessanii nama hatanii miti. Bilbila nama hatanii namaa kennanii mistira fudhataniiti miti kan deeman nama tokko ifi jibbitatti suuta jettee bakka biraa deemta bakka nagahee fi jettatti dagla gortee biraa badda. Bilbiluma ofiisii bita sirraa fudhatee. Mublaazam hattuu jettee mublaazam qoricha nyaatta jettee ulfa jettee mublaazam nama maqaa bulleessitee mee hoo dhuguma namni tokko mee soba ebaluu soba yoo jedhani ijoollee Oromoo ebaluu du'ee gisee jedhani du'a san maal seetan. Yoo inni hospitaala wanna ta'e ibamee hospitaala galee du'a san maqaadhaan lafaa ka'ee sobu namni tokko burtee soo taate waanuma ta'e sobaan waan ta'e jedhanii itti soo qabattee itti dabaltee kaate malee lafaa kaatee hoo jettee kittigiin akka taateen jettu mucoottu nama oduu bara kana lafaa kaadhiitti miti namni kan odeessu isumatu waan birrii ergaa. Taltii nurratti mucaa kanarratti raawwatte borus nurratti raawwatte inni na jibban jeetan maleedha. Nan taphachiisaa. Lubbuu Oromoon maal jedha? Hoggaa mammaaku muka jallaa biraa turootu jira jedha. Wanti maal nus akkanuma nu gootu jedhanii na arrabsan jettanii tuffadheetanii jedhanii beektaa tuffadheeffachuu ijoollee tana kabajeetanii. Dhugaa ijoollee tana kabajeetanii. Kanaaf nan baasaruu koo narrafaa fi waaqayyo isaa eebbisuu eebbifamii sin jaaladha. Sin kabaja. Sammuu kee eegii. Fataa jedhii hoggaati fataa jettu malee hoggaati aartee eenyudhumayyuu dasin jedhu. Kanaatifiyyuu of ta'e jiraadhu. Ishee lubbuutti isinan jaaladha.
sanuu nama fuulduratti ati eenyu gammachiisuun boochaa sirra Waan koo wani amma booda dhugaa rabbiin boon angaa sanuu yoo wanta sanni godhatti na boota malee amma hunduma keessaniyyuu nama takka boos. Namni wajjin na gammadee na wajjin umurii dabarfachuudhaan namni taphachuu barbaadu nama meeqatu na kadhata lubbuu. Nama meeqatu natti fayyadamuudhaan na barbaada. Nama meeqatu na wajjin taphatee faayidaa barbaada. Nama meeqa kaleessa amma imbaasii deemee imbaasii nama kaleessa misraalee faxirልሽ አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ። ምንድነው የምትሰሪ? ምንድነው የምትፈልጊው? ከኛ ጋር ትሰራለሽ? እንደዚህ አይነት ነገር ትሰራለሽ? ባረቢ ከራይሞ ሲፈን በሬቻ መሺ አነተው ሲቤክሲሳ ነበር የነት ፈካቴ ኢሞን ጃራ በሩብ ዋትስአፕን ሃይና እንጀሜ እንቀቡ ካብልብለ ከራ ዋትስአፕ ልቡ ኢሞን ሃይና እንጀ ሲፈን ከና እሺ ልቡ እሺ ሰሩትያ ወሬን ፎሎ ነጎታ አንገለቶማ እዚህ ጃለደሩ ኢበስ ያጉታ ይሩቡ ረኮን ቀቡ ኢበጉታ ፊ ማሎ ዱሲን ረፊ ሮሞ ኢበጉታ ፊ ዱጋር ቢባና ባቱ ሩኑራን ባይኔቲ አኩማ ለዚ ያ ጎዳ ረኮን እንጀሩ ተራ ሲንጎስታ ጉት ፊ ልቡ ጉታ ፊ ኢበጉታ ፊ ቀሽቲ ወንኮ ሲነን ጃለዳ ዋኑ ፊ ወንኮ ገለቶማ ለሚ ወንኮ ዛል ሁሉ ሰላማኑ ጀቤሳ ዱጋ ቼወንቴ ገለቶማ ወይኔ ገለቶማ ዱጋ Imbochi bar dhugaa anu wajjin imbochi Dr. Nayaadi maalo kootu maaltu akkana boochise beektaa tijiko imboyi lubbuuti duraan akkasitti wal jaalatanii ani gabrummaa gaafa deebitanii lakkoofsa koo qabadha wal loltanii bakka baay'ee natti dhagaameen boo'e beektaa abshir nan beeka akkasitti dhagaame lubbuutu abshir imboyin ishii qashtiifu nuyi Oromoo taanee inni akkasitti wal qoshisiisnee wal jibbinu kaan immoo maallu godhaa kana beektaa akkasitti dhagaama. Kuufeen boo annan kuufeen nama jala nama karaa deemu jala ubbutee tan boo dhiiraa qabdaa boochaa jiiti an boo hidhatin lammatan boo hidhan hin boo ishii lubbuuti. Kun boo hin bakka akka ati boochuun barbaadu akkasi nagarree dhugaa. Naal kan gaarii waan ofiifoo. Abbaa manaa akkatiifis jettee ati of eeggannoo godhi ati maalinni atis nama jireenya qabu miti abbaa manaa horattee miti ati bakka sirreessi ta'e jiraadhu of ta'e jiraadhu ati. Takkaana bokseen beeku lubbuu hin nana. Ay ta'ullee na ta'u xaqqaati bakka. Fataa jedhii. Halkan gaarii isiniif haa ta'u galatoomaa isinin jaaladhaa isinin kabaja saba koo. Ta'u ishii lubbuu. Ta'u lubbuuti. Ifamaa. Fooloo godhaa isisamu. Isi fooloo godhaa namni dhibba shanii jirtan dhibba ja'a kun fooloo godhaa. Dooktor Naafee san jirtu bar lubbuu maaliin ergattu gastii ergadhume sin galchaa. Ani kun wannoo kee qabadhee tan ta'a barkireemii kee as jala jiramoo fooloo naa godhaa hundi keessan warra jirtan kun namni dhibba ja'a kun galatooma qashtii wanko fooloo naa godhaa. Ijoolleen tun lamaan dhugaa rabbii ati faayi batalaa gisee san komentii naa barreessan komentuma namaa deebisuudhaaf duuti dhugaa dhiyeessi yaatee jechuun hin jaalanii maaddi rakkatti haa odeechanii. Dhugaa rabbii. Jechuun si gubanii bee amma isaa seetee warra jala deemanii ta'u accabaaccaban. Dhiiraaf dubbatti dubartiin ammaa mee lubbuu dhugaa tuulama kokolaa ijoolleen beekaa fuudha jettee jala boqotti. Ijoolleen ta'e obboleessi kan ka'e tuuduu nu naqalee yoo isa naqala saniif dubbatti malee si qalamteen dubbatti ijoolleen Oromoo dhugaa rabbii annan beeka ijoollee Oromooti bareeketan beeka amma hunduu isaaf dubbata ala dhiisanii dubartiidha muslaa dhiiraaf dubbii malame. Mootii yoo waan akkasitti yoo gargaaran bee bakka waan isaan akkasitti jaalatu itti fakkaate bee isa jala ofaa baaxxaranii dhiisi ati tokko lammaffaa kanaafuu ati. Kan hojjaa isaanii waaqayyoo hin kennaaf of ta'ii of jaaladhi dasitaadhaan jiraadhu ati bakka maqaa kee eegiti gammachuun jiraadhu ati namaaf miti kan jiraattu maqaa kee eegiti jiraadhu. Ishii lubbuutu fooloo naa godhaa maroo ibba naa guutaa fiisii dhafis fooloo godhaa gisa tokko mee lubbuutu isineen gosa dhugaa rabbi gisa tokko akka taa'etan isin gosa warri naa dadhabdan kun akkanatti naa cinqamtan kun dhugaa jaalala isin naaf qabdan warri akkatti naa ibsitan kuni komentii isaan barreessan jala deemteen naa barreessan micoon amma baasetu ni obsee. Dhugaa rabbii mimmaan buftee akkatti hirkitee boochi. Hin boochi bara. Eeggaddi lafuma akkatee suuraa kee fi suuraa gannii wal bira gootetti jechee boochi dhugaa rabbi. Gaafa sana akkatti nufitti gaddee mimmaan isa dhiiga boo'e rabbi gaafa sana. Bowwaatiin oole dhugaa rabbi. Nan boo'e sakkaa akkatti boo'e beeku gaafa sana boochifte isin obsee. Dhugaa. Naaf jiraadha lubbuuti. Ookoo lubbuu ookoo. Ani maala seetitti fakkaate tigi. Dhugaa mucaa wajjin harka walirraa qabaattaniitti ganniin dhuftee sirratti jaalattee.
se'eetan bakka jechuun nama jaalatu. Warqii ana shallame dhugaa rabbii maaramiin nagaan Dubaay nan galchina waan feena kaayee na heeru jedhu na duratti konkolaataa na heerumu maal seeta habibti qabeenya na Itoophiyaa keessaa qabu bar qabeenya waggaa afuritti cabbaa hin qaba giiftiiti eenyu fallaadhaan kanatti zabaaraa humbaa keessa taa'ee kartoonii gara taa'ee bulee akkitti maaraan nyaadhaan habibti akkitti bar mana kifilii torban qaba kifilii torban ijaare mana horaa 8 qaba giiftiiti lafa bakka lamaa hin qaba kana eenyu isatanii ganama Dubaay keessatti zabaaraa keessa taa'ee kaargoo fee nyaadhaan nagumaan fayyummaa qabaa giiftitiyaan yaaduma kana sammuu kaca'uu qabuun yaaduma akkanaa kana. Miti akkanaan Oromoo yaada haasaa lebjuuf qabeetan ani waan akkatti kolfeeta badhu kan ani waan bakka hundatti arjummaa hunduu qabu itti fakkaata namni. Ani garaan kiyyaa qulfii qaba keessatti nan kolfanan taphadha kan barbaadetti garaan kee qulfii qaba keessatti dhugaa qulfii qaba. Ganni akkas yaadee sin jechuu kooti. Ijoollee finjaa siin hin joobar ijoollee lan jaa ijoollee tu mergisee na dunaa arrabsitu dura maalii taate maanxoo taate kifilii 8 qaban mana tartiiban ijaare barri mastaawutitti galchee habibti viidiyoo eegata si erga gaafan galee fataa ko hima bare qabeenya kan ko hani bibtiti akkanatti tartaa galchee tala hiriira galchee sanuu manooraa wajjiniin kifilii 8 habibti manooraa ko wajjiniin bishaan itti baasee shaakiltii guddisee Andaqoo harree bitee horii qotiyoo qindi lama qaba habibti sina seetaan dhugaa waaqayyo nagara sinan galchin qotiyoo qindi qabaan qindi tokko dhaltii 4 qaba Dubaay saatan Ramadaan gisee birrii naa kennan horii nan bita habibti tokko amma saan naa dhale kan lammataa ammas dhalaa jira. Jabaadhu bakka dubartii akkanaati. Birrii Ramadaan naa kennanii qotiyoo nan bita qindi lama qindi qaba dhaltii lama qaba jabbilee nan qaba habibti. Ani akkanatti hojjedha.